faarfannaa boqonnaa 91 lakkoobsa 14 jalqabeen dubbisa. Waaqayyo immoo sababii inni na jaallatee anatti maxxanuu fi ani isa nan oolchaa waan inni maqaa koo beekuufis ogumsaan oli isa nan qaba. Inni ana waammata anis deebii isaaf nan kenna. Yeroo rakkinaatti isa wajjinan jiraadha. Achi keessaas isan baasa. Ulfinas akka inni argatu nan godha. Bara dheeraas isan quubsa. Ani fayyisuu koos isa nan argisiisa nan jedha. Galanni siif haa ta'u Yesuus. Sagalee kee kana immoo dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan sagalee kanaan oolani. Sagalee kanaan hojiin seexana haa diigamu. Sagalee kanaan dhukkubsattoonni haa fayyani. Dhukkuba kamittiyyuu humna dubbii sagalee Waaqayyo kanaan fayya. Jila baadiyaaloo saandaa babaandoo. Humna du'aa ka'u Yesuusi. Kadhataa har'aa immoodhaan kadhachaa turre keessaa buleettiin tokko laphee kana dhukkuba ittee osoo hin kadhadhuu fi edaanuu afur hamaadha. Afurri kun iyyee keessaa ba'e. Waaqayyo namoota baay'ee qaqqabachaa ture. Har'a dubbii sagalee Waaqayyo kana osoo dhaggeeffattu obboleetti fayyinni siif ta'a. Maquma leencicha Yihudaa Yesuusiitiin kallattii kamiin rakkina kam keessa obboleettiin jirtu abdiin kan fayyisu ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoostu sagalee isaa ergee fayyisa. Ammana namanaan humni dubbii sagalee Waaqayyoodha kun humna hojjeta of keessaa qaba. Dubbiin sagalee Waaqayyo kun jiraataadha. Humna hojjeta of keessaa qaba. Osoma sagalicha dhaggeeffattu hojiin seexanaa jireenya kee gadhiisee deema. Humni dhukkubaa jireenya kee gadhiisee deema. Humni abbaarsaa jireenya kee gadhiisee deema. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan ammanan kadhadha. Sagalee kana osoo dhaggeeffatanii abiddi kee keessaa darbu. Sagalee kana osoo dhaggeeffatanii humni kee keessaa darbu. Sagalee kana osoo dhaggeeffatanii irreen fayyisuu keeti keessaa darbu. Namni afurri hamaan keessa jiru osoon sagalee kana dubbadhuu iyyee bawa jalqabu. Balaqqamaan bawa jalqabu. Homacheessee bawa jalqabu. Nan ajaja maqaa Yesuusin. Afurri dhukkuba dudduubaan jiru. Bayi qaama kana keessaa. Bayi qaama kana keessaa. Bayi qaama kana keessaa. Bayi qaama kana keessaa. Humna leencicha Yihudaa Yesuusin. Lababababababababa. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan fayyaa. Dhukkuba kamittiyyuu fayyi. Qaamiin hojjenne kam akka inni hojjetuuf ajajeera. Gurri nageenya amma dhaga'u. Harkin hojjenne amma hojjetu. Miilli hojjenne amma hojjetu. Qaama adda addaa irratti dhukkubi ba'ee jiru gadhiishee kan deemuuf ajajeera. Gadhiishee kan deemuuf ajajeera. Fayyinni akka darbuuf ajajeera. Fayyinni akka darbuuf ajajeera. Fayyinni akka darbuuf ajajeera. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan ameen. Waaw. Oolchuu Waaqayyo. Macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoobsa 3 irratti Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolcheedha. Amala Waaqayyo keessatti Waaqayyo oolchuudhaan beekama. Abboota amantii keenya kakuu moofaa keessa turan akkasumas kakuu haaraa irratti jiran seenaa waldaa kiristiyaanaa yeroo qorannu namoonni Waaqayyo daandii isaan irra deeman bu'aa bayii baay'ee qabu. Daandii isaan irra deeman daandii du'aan guutuuti. Daandii isaan irra deeman daandii qoraattiin itti baay'eeti. Daandii isaan irra deeman daandii ari'atamni irra baay'eeti. Daandii isaan irra deeman daandii jibbamni itti baay'eeti. Daandii isaan irra deeman daandii abdii nama kutachiisudha. Oduu gammachiisa. Waaqayyo daandii kana hundumaa keessatti ijoollee isaa wajjin jira. Garboota isaa wajjin jira. Obboleettii isaa wajjin jira. Lafa onaa jirta. Jireenya lafa onaa sitti ta'e. Kallattii adda addaatiin bitatti mirgatti garatti gortu wallaaltee rakkatte. Ergaan ishii qaba. Waaqayyo oolchuutti beekamaadha. Kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolcha. Kutaan macaafni qulqulluu kun maal jedha? Waa'ee eegumsa Waaqayyo dubbata. Kiyyoo namni siif kaa'u mala. Dha'icha nama balleessu namni siif kaa'u mala. Dha'ichi nama balleessu gara jireenya keetti dhufuu mala. Waaqayyo garuu si oolcha. Jedhame kiyyoo namni naaf kaa'e dha'icha nama balleessu irraa Waaqayyo na oolchedha. Oolchuutti beekama Waaqayyo keenya. Waaqayyo jedhe sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf. Sababii isheen na jaallattee natti maxxantuuf. Waaw.
sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani oli san qaba, ani sana na oolcha, waan inni maqaa koo beekuuf eegumsaan oli isa qaba. Macaafni qulqulluun maqaan Waaqayyoo ginbii jabaadha, namni qajeelaan immoo itti baqatee oola. Ooluutu jira maqaa Waaqayyoo kana keessa. Maqaa Waaqayyoo isa ginbii jabaa ta'e kanatti baqatanii ooluu jira. Naajjin jedhamee maqaan Waaqayyoo jedhame ginbii jabaadha. Ani immoo itti baqadheen oola. Maalitti baqattanii? Maqaa Waaqayyoo itti baqattanii ooltu. Akkati kiyyeeffamtuuf, gaa'illi kee akka kiyyeeffamuuf, hojiin kee akka kiyyeeffamuuf, ba'uuf galuutti akkati kiyyeeffamtuuf kiyyoo kakaa oola seetan. Boleetti kan gaa'ila kee dura kiyyoo hin jiru, kan hojii kee dura kiyyoo hin jiru, kan jireenya kee dura kiyyoo hin jiru, kan bakka hojii keeti kiyyoo akkati itti qabamtuuf kaa'amee jiru. Waaqayyo si oolcha. Kiyyoo siif taa'e sana diinuma keetutti qabama. Kiyyoo hamaa siif taa'e sanatti Waaqayyo akkati hin qabamne godha. Sababii ati jaallattee Waaqayyotti maxxantuuf, Waaqayyo naa jira sababii jettee Waaqayyo abdii godhattuuf, Waaqayyo si oolcha. Maqaasaa waan ati beektuuf, maqaasaa waan ati waammattuuf eegumsaan ol si qaba. Ati isa waammattaa, inni immoo deebi'ee siif kenna. Yeroo rakkinaa si wajjin jiraata. Achi keessaa immoo si baasa. Ulfina akka argitu godha. Inni jedhamee naajjin, ani jedhaa isa waammadha jedhaa. Inni immoo jedhaa deebi'ee naaf kenna jedhaa. Yeroo rakkinaatti naajjin jiraata jedhaa. Achi keessaa na baasa jedhaa. Ulfina akkan argu godha jedhaa. Bara dheeraa naaf kenna jedhaa. Bara dheeraa na quubsa jedhaa. Fayyisuu isaa akkan argu godha jedhaa. Yesuus geeta. Waaqayyo keede sababii inni ana jaallatee anatti maxxanuuf ani sana oolcha jedhe. Waan inni maqaa koo beekuuf eegumsaan oolinsa hin qaba jedhe. Ani isaa wajjinan ta'a jedhe. Inni na waammataa, immoo deebii isaaf kenna jedhe. Yeroo rakkinaa isaa wajjinan jiraadhe achi keessaan isa baasa jedhe. Ulfina akkan arguun godha jedhe. Bara dheeraa isa nan quubsa. Fayyisuu koo akkan arguun godha. Nama kaminni nama Waaqayyo amanatu nan oolcha jedhe Waaqayyo. Waaqayyo baroota keessatti garboota isaa daandii ulfaataaf daandii rakkisaarra warra deemaa turan oolchuutti beekamaadha. Oolchees nu argisiiseera. Daani'eel fakkeenya guddaadha. Macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 6 jalqabdanii yoo laaltanii kanarratti mootichi abboomnaan Daani'eelin fidanii boolla leencaa keessa buusan jedha. Boolla leencaatti darbatan. Namni garaa namatti jabaata yeroo tokko tokko. Mootichi abboomnaan dhufanii namootumti gara jabinaan boolla leencaatti darbatan. Yeroo tokko tokko yeroo namoonni garaa sitti jabaatan Waaqayyo cal jedha. Akkamitti akkasii oolchu waan beekuuf cal jedha Waaqayyo. Akka sammuu namaatti osoo Daani'eel ittiin darbatamin oolchuu qaba ture Waaqayyo. Kuni akka sammuu keenyaatti, akka yaada keenyaatti kun. Waaqayyo garuu yeroo Daani'eel itti darbatamu calluma jedhe. Cal jechuu barbaade. Maaliif? Akka tolchu waan beekuuf. Obboleetti haalati keessa jirtu keessatti Waaqayyo dafee deebii kennuu dide. Dafee deebii kennuu diduu Waaqayyo abdiin kutatin. Waaqayyo gaafa dafee deebii kennuu didus waan godheef qaba. Jedhameen ajjin Waaqayyo gaafa dafee deebii kennuu dides waan godheef qabaidha. Gaafa dafee deebii kennuu dides Waaqayyo sababa godheef qaba. Kaayyoo godheef qaba. Baga godhe. Baga dafee deebiitti sii kennuu dide. Waaqayyo kaayyoo qabaan siin jedhe. Siif sii galeera ta'a, siin galleta. Daani'eelii yeroo sana hin oolchine Waaqayyo. Yeroo mootiin abboomnaan fidanii boolla leencaatti isa darbatan calluma jedhe. Yeroo boolla leencaa keessa isa buusan calluma jedhe. Mootichi immoo Daani'eeliin Waaqayyo inni ati ittuma fuftee waaqessitu si haa oolchu. Si haa oolchu ittiin jedhe. Boollatti darbachiisee namni si haa oolchu ittiin jedha. Mootichi barkadhachaafii jira miti. Itti qoosuu isaati. Waaqayyo inni ati ittuma fuftee waaqeffattu sun gaa si haa oolchu. Yoo danda'e jechuu isaati. Akka inni oolchuu danda'u hin galleef mootii kanaaf osoo galee raaftee maatti darbata. Si haa oolchu. Namoonni tokko tokko mee nama keessaa si baasuun arga jedhanii rakkinatti si darbatu.
qobummaatti si darbatu, ari'atamatti si darbatu. Boleetti firaan darbatamte, obboleetti bakka hojiitti darbatamte, boleetti waldaatti darbatamte, obboleetti rakkinatti darbatamte, boleetti namoonni garaa sitti jabaatanii si darbatan ergaan shii qaba. Waaqayyo si oolcha. Darbanna hamaa sana Waaqayyo si oolcha. Hin darbatanii. Daani'eliin boolla leencaatti nyaatame jechuudha. Du'e jechuudha. Wayin kennuun dhibu jechuudha. Garaa walitti jabaata yeroo tokko tokko namni. Waaqayyo kee inni atittuma fuftee waaqessitu si haa oolchu jedhe. Akka Daani'elittuma fufee Waaqayyo waaqeffatu beeka. Waaqayyo kee inni itti hojjettuuf kun, inni itti fuftee waaqeffattu kun si haa oolchu jedhe boolla leencaatti darbatee gale. Sana boodee akkasitu ta'e Waaqayyo kee inni ati itti fuftee waaqessitu si haa oolchu ittiin jedhe erganni gale. Dhagaa tokko fidanii afaan boollichaa irra kaa'ame. Wayee Daani'eliif wanti tokkollee akka hin geeddaramnetti mootichi mallattoo ofii isaatiin, mallattoo gurguddoota isaatiin dhagiirricha irratti hin mallatteesse. Kun seera warra Meedoniin Faares keessatti wanti tokko dhame. Nama Waaqayyo wajjin jiru garuu abidduun gubu. Seerri uumamaayyuu hin jijjiiramaafi. Bishaan nama fudhatee baduun seera uumamaa keessatti sirriidhuma. Nama Waaqayyo wajjin jiru garuu fudhatee hin badu. Abiddi hin gubu. Lolaan hin balleessu. Diinonni balleessuu hin danda'an. Lolli balleessuu hin danda'u. Leencinni nama caccabsee nyaachuu danda'u, caccabsee nyaachuu hin danda'u. Maal humna hin qabu leenci? Humna qaba. Nama Waaqayyo wajjin jiru irratti garuu humna hin qabu. Dhukkubi nama balleessu, dha'ichi nama balleessu. Inni humna qabu kan nama miidhuu danda'u. Nama Waaqayyo wajjin jiru miidhuu hin danda'u. Bara koo keessatti kanan bareen. Rakkinni biyya lafaatti dhufe nama Waaqayyo wajjin jiru balleessuu hin danda'u. Yesuus yaadinaal. Sana booddee mootichi ajajnaan dhagaa tokko fidanii afaan boollichaa irra kaa'aniiti wayee Daani'eliif wanti jijjiiramu tokkollee hin jiru jedhanii wanti geeddaramuu danda'u tokkollee kan jirretti mallattoo mootichaaf mallattoo gurguddoota isaatiin dhagicha irratti mallatteessan. Namarraa mallattaa'ee xumurameera. Mooticha biraa mallattaa'ee xumurameera. Biyya lafaarraa mallattaa'ee xumurameera. Seexana biraa wayee keetiif du'i mallattaa'ee xumurameera. Moortuu biraa xonqaa'ee biraa wayee keetiif badiin mallattaa'ee xumurameera. Waaqayyo biraa garuu hin dhumne. Waaqayyo garuu oolchuudhaan beekama. Sana booddee akkasitu ta'e namni mallattoo isaa yeroo xumuree mallattoo gurguddoota isaatiin xumuramee dhumu. Kana booddee mootichi gara mana mootummaa isaatti deebi'e. Halkan sana nyaanni wanti biraan kan isa dagachiisuu danda'u, hirribatti fiduu danda'u hin argamne. Waaqayyo mooticha hirriba dhowwe. Nama mul'ataa balleessee, nama mul'ataatti du'a abboomee, nama mul'ataa irratti du'a farramee galee rafuu hin jiru. Yaallam. Inqilfi nassaa'u እግዚአብሔር. Boqonnaa dhoowwate Waaqayyo. Wayee keetiif Waaqayyo diinota kee boqonnaa dhoowweera. Yesuus yaadinaan. Wayee keetiif warra si aratan Waaqayyo boqonnaa dhoowweera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni du'a kee eegan ooluu kee argu. Ganama akka lafti bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boollaa dhaqe. Gara boolla leencaa isa Daani'el itti darbatamee sana dhaqe. Gara boollicha isa Daani'el keessa ture sana dhaqe. Yommuu itti dhiyaate sagalee yaaddooti. Yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyo isa jiraata. Waaqayyo kee inni ati itti fuftee waaqessitu. Afaan leencotaa keessa si oolchuu danda'eera. Inni ati itti fuftee waaqessitu. Jedhame naajjin ani itti fufeen waaqessa jedhame. Ani itti fufee waaqessa jedhame. Inni itti fuftee waaqessitu. Daani'el rakkina keessattis itti fufee waaqessa. Itti fufee waaqessuun keenya hin hafu. Haalli guutuu danda'a, hirrachuu danda'a. Toluu danda'u, toluu dhiisuu danda'a. Mijachuu mala, mijachuu dhiisuu mala. Nuyi haalaan waaqeffannaa keenya hin dhiifnu. Waaqeffannaan keenya ittuma fufa. Ittuma fufnee waaqeffannaa, itti fufnee tajaajilla. Ittuma fufnee Waaqayyoof hojjenna. Ittuma fufnee hojii Waaqayyo duukaa feenna. Ittuma fufnee Waaqayyo keenya waaqeffannaa. Waaqayyo keenya immoo afaan leencaa cufa. Arraba biddaa akka inni hin gubne godha. Diinota keenya harkaa nu oolcha, nu baasa. Bara rakkinaatti nu quubsa.
bara beelaatti namoota kan biraadhaaf namoota kennannu godha. Bara namoonni waan butan wallaalannu immoo namoota kan biraadhaaf nama eebbaa taana. Bara dha'ichi namoota baay'ee balleesse mana keenya balleessuu hin danda'u. Inni itti fuftee waaqessitu sun. Amalli Daani'el maa inni itti fufee waaqessu. Daani'el maaliin beekama? Itti fufee waaqessuudhaan beekama. Obboleetti maaliin waaqessita? Obboleetti maaliin beekamta? Itti fuftee waaqessuudhaan haala rakkisaa keessatti, bakka du'aa irratti, bakka abdii nama kutachiisu irratti ittuma fuftee waaqessuudhaan beekamta. Kiristaana Waaqayyo si oolcha. Kiristaana Waaqayyo si gargaara. Kiristaana Waaqayyo keessaa si baasa. Kiristaanaan Waaqayyo harka si qaba. Kiristaanaan gaarummaa Waaqayyo argita. Yesuus yaadana. Waaqayyo kee inni itti fuftee waaqessitu. Inni itti fuftee waaqessitu. Haleluuyaa. Si oolchuu danda'eera jedhee sagalee addootiin gaafate. Daani'el immoo deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu. Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsisiise. Kanaaf isaan nan miine. Anoo isa duratti mudaa malee nan argame. Si durattis yaa mootii daba hin hojjenne ittiin jedhe. Ooluu isaatiif mootichi baay'ee gammade. Daani'el booyilicha keessaa akka inni ol baafamu godhe. Ooluu isaatiif hin gammade mootichi. Kana irratti Daani'el boollicha keessaa ol baafame. Waaqayyo isaa malee Waaqayyo isaa amanatee waan tureef miidhamni tokko illee isa irra hin geenye. Waaqayyo isaa amanatee waan tureef. Waaqayyo isaa ticachee waan tureef. Waaqayyo isaa na oolcha jedhee nama waaqeffatu waan tureef. Waaqayyo isaa ittuma isaatiin dhagicha irratti mallatteessan namarraa mallattaa'ee xumurameera. Mooticha biraa mallattaa'ee xumurameera. Biyya lafaarraa mallattaa'ee xumurameera. Seexana biraa wayee keetiif du'i mallattaa'ee xumurameera. Moortuu biraa xonqaa'ee biraa wayee keetiif badiin mallattaa'ee xumurameera. Waaqayyo biraa garuu hin dhumne. Waaqayyo garuu oolchuudhaan beekama. Sana booddee akkasitu ta'e namni mallattoo isaa yeroo xumuree mallattoo gurguddoota isaatiin xumuramee dhumu. Kana booddee mootichi gara mana mootummaa isaatti deebi'e. Halkan sana nyaanni wanti biraan kan isa dagachiisuu danda'u hirribatti fiduu danda'u hin argamne. Waaqayyo mooticha hirriba dhowwe. Nama mul'ataa balleessee nama mul'ataatti du'a abboomee nama mul'ataa irratti du'a farramee galee rafuu hin jiru. Yaallam. እንቅልፍ ነሳው እግዚአብሔር በቆና ደወቴ ዋቀይ ወይ ኬቲፍ ዋቀዮ ዲኖ ተከ በቆና ደወራ ኢየሱስ ያድናል ወይ ኬቲፍ ወርሲ አረተን ዋቀዮ በቆና ደወራ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሞን ዱአኬ ገን ኦሉ ከርጉ ገነማ አከለፍት በሬን ሞትች ከሪቲ አንገረቦላ ደቀ ገረቦላ ለንጫ ሸዳኒል ትደርበተሜ ሰነደቀ gara boollicha isa Daani'el keessa ture sana dhaqe. Yommuutti dhiyaate sagalee yaaddooti. Yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyo isa jiraata. Waaqayyo kee inni ati itti fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessa si oolchuu danda'eera. Inni ati itti fuftee waaqessitu. Jedhame naajjin ani itti fufeen waaqessa jedhame. Ani itti fufee waaqessa jedhame. Inni itti fuftee waaqessitu. Daani'el rakkina keessattis itti fufee waaqessa. Itti fufee waaqessuun keenya hin hafu. Haalli guutuu danda'a, hirrachuu danda'a. Toluu danda'u, toluu dhiisuu danda'a. Mijachuu mala, mijachuu dhiisuu mala. Nuyi haalaan waaqeffannaa keenya hin dhiifnu. Waaqeffannaan keenya ittuma fufa. Ittuma fufnee waaqeffannaa, itti fufnee tajaajilla. Ittuma fufnee Waaqayyoof hojjenna. Ittuma fufnee hojii Waaqayyo duukaa feenna. Ittuma fufnee Waaqayyo keenya waaqeffanna. Waaqayyo keenya immoo afaan leencaa cufa. Arraba biddaa akka inni hin gubne godha. Diinota keenya harkaa nu oolcha, nu baasa. Bara rakkinaatti nu quubsa. Bara beelaatti namoota kan biraadhaaf namoota kennan nu godha. Bara namoonni waan butan wallaalannu immoo namoota kan biraadhaaf nama eebbaa taana. Bara dha'ichi namoota baay'ee balleesse mana keenya balleessuu hin danda'u. Inni itti fuftee waaqessitu sun. Amalli Daani'el maa inni itti fufee waaqessu. Daani'el maaliin beekama? Itti fufee waaqessuudhaan beekama.
Obboleetti maaliin waaqessita? Obboleetti maaliin beekamta? Itti fuftee waaqessuudhaani haala rakkisaa keessatti, bakka du'aa irratti, bakka abdii nama kutachiisu irratti ittuma fuftee waaqessuudhaan beekamta. Kiristaana Waaqayyo si oolcha. Kiristaana Waaqayyo si gargaara. Kiristaana Waaqayyo keessaa si baasa. Kiristaanaan Waaqayyo harka si qaba. Kiristaanaan gaarummaa Waaqayyo argita. Iyesuus yaadana. Waaqayyo kee inni itti fuftee waaqessitu. Inni itti fuftee waaqessitu. Haleluuyaa. Si oolchuu danda'eera jedhee sagalee addootiin gaafate. Daani'el immoo deebisee mootichaan, yaa mootii bara baraan jiraadhu. Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsisiise. Kanaaf isaan nan miine. Anoo isa duratti mudaa malee nan argame. Si durattis yaa mootii daba hin hojjenne ittiin jedhe. Ooluu isaatiif mootichi baay'ee gammade. Daani'el booyillicha keessaa akka inni ol baafamu godhe. Ooluu isaatiif hin gammade mootichi. Kana irratti Daani'el boollicha keessaa ol baafame. Waaqayyo isaa malee Waaqayyo isaa amanatee waan tureef miidhamni tokko illee isa irra hin geenye. Waaqayyo isaa amanatee waan tureef, Waaqayyo isaa ticachee waan tureef, Waaqayyo isaa na oolcha jedhee nama waaqeffatu waan tureef, Waaqayyo isaa ittuma fufee nama waaqeffatu waan tureef miidhamni tokko illee isa irra hin geenye. Daani'el kun nama kaleessaa abiddaan gubamu ooledha. Har'a immoo Waaqayyo isaa amanateeti boolla leencaa oole. Afaan leencaa keessa oole. Miidhama oole, du'a oole. Yeroo tokko tokko rakkina tokko bira yeroo itti dabartu rakkina isa kan biraa dhufee dura kee dhaabbata. Daani'el gaafa abiddaan gubamuu oole lammaffaa rakkinnumti isa qaqqabaa jedhanii yaaduun nama rakkisa. Waaqayyo akkasii oolchuu, Waaqayyo akka inni si gargaaru kan itti bartu kaleessa akka inni si oolche yoo beekte, kaleessa akka inni si gargaare beekte. Anamma fuuldura koo maaliyyuu yoo jiraate sodaan qabu. Maaliif sodaan qabdu yoo naan jette kaleessa bakka inni keessaa na baasetu dinqiidha. Kaleessa bakka inni na oolche dinqiidha. Kaleessa abidda inni keessa butee na baase dinqiidha. Kaleessa boolla du'aa inni keessa butee na baase dinqiidha. Kaleessa boolla